sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata amajji 19 bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun marii haala yeroo irratti qopheeffannee fi haala simannaa hidhamtoota mana hidhaatii ba'anii irratti qopheeffanne isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu Anni Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Baha Oromiyaa godina Harargee lixaa Cirootti uummanni kumaatamaan lakkaa'amu sagalee mormii dhageessisuun baramee jira. Sababni uummanni sagalee mormii dhageessisaa tureef gabaasni sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo achirraa nu ga'e akka ifoomsetti muudamaan nama Mammayyaa jedhamu kan bakka hedduutti uummata Oromoo dararuun beekamu mormuuf akka ta'e qulqulleessuun kan gabaafamedha. Namni Mammayyaa jedhamu kun bakkeewwan hedduutti uummata Oromoo dararuu ajjeesuu fi hiisisuu kan beekamu itti aanaa dhimma nageenyaa godina Harargee lixaa ta'uun muudamuu isaa akkuma barameen uummanni lakkoofsaan kumaatamatti lakkaa'amu bahanii sagalee mormii fi balaaleffannaa akkasumas jibbinsa nama kanaaf qabaniin shira namni kun waggoota dheeraadhaaf Oromoo irraan gahaa ture saaxilaniiru. Namni kun bara 2016 keessa aanaa Masalaatti gooticha Adam Diimaa dabalatee namoota 30 ol ajjeesisee kan ture yommuu ta'u bifuma wal fakkaatuun aanaa Odaa Bultumittis waajjira dhaabaa aanaarra yeroo turetti nama dhiiga namaaf naasuu hin qabne akka ta'e ni beekama. Namni kun yakka ilmaan Oromoo irratti raawwateen to'annoo jala oolee adabamuun osoo irra jiru haala hin beekamneen gara godinaatti guddisuun itti aanaa dhimma nageenyaa godina Harargee lixaa ta'ee muudamee jira. Uummanni magaalaa Ciroos namni dhiiga ilmaan keenya galaafataa ture nurratti muudamuu hin qabu jechuun hiriira mormii jabaa dhageessisaa akka oolan gabaafame. Hawaasni Oromoo baadiyyaa godinichaa hiriira kanarratti hirmaachuudhaaf akka ba'es ni himama. Humni makalaakaa wayyaanis hiriira mormii kana humnaan bittinneessuuf dargaggoota reebaa akka ooles gabaafameera. Guyyaa kana namoota reebamanii miidhaman keessaa maqaan isaanii kan nu ga'e Maammee Abdullaa, Kadir Abdullaa, Narsuu Nuraddinii fi Hisaaq kan jedhaman akka ta'e barameera. Oduu keenya biroon beellii fi gadadoon ilmaan Oromoo shira mootummaa wayyaaneetiin qabeenyaa fi qe'ee isaan irraa buqqaafaman kibba Oromiyaa godina Baaleetti argaman miidhaa akka jirutu beekame. Uummanni keenya qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an wabii jireenyaa waan nyaataa waan uffataa fi bakka jiraatan hunda dhabanii gammoojjii keessatti sharaa jalatti aduu fi qorraan akka hamaa miidhamaa jiru. Namoonni fi qaamni dhuunfaa tokko akka dhaqanii dubbisanitti jireenyi uummanni keenya godina Baaleetti qubsiifamanii jiran kanneen dagatamuun rakkoo guddaa keessa kan jiranii fi gargaarsa hoomaatu godhamaa fi kan hin jirre ta'uu ibsaniiru. Namni waan nyaatu dhabee hidda muka ji'oottan darbaniif nyaachaa tureera. Waan irra ciisan akka hin qabnetu nuuf gabaafame. Mana keessa ganalillee dhabuudhaan lafa duwwaarra akka ciisan maddeen nuuf himaniiru. Waan uffatanillee dhabuudhaan daa'imman qorraan rakkachaa akka jiran maddeen keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Uummanni naannoo kanaa rakkoo hamaaf saaxilamuudhaan dhukkubsachaallee akka jirantu dhaga'ame. Mana dabaa mootummaa wayyaanee keessatti dararamaa kan turan muraasni gara maatii fi uummata isaaniitti dabalamaa jiru. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa mana hidhaa Qaallittii keessaa kan bahe dura taa'aan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa uummata Oromoo naannoo Finfinnee jiraataniin simannaan ho'aan taasifameera.
akkasumas barsiisaan yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Rufaa'el Disaasaa mana hidhaatii ba'uun gara maatiitti wayicha deebi'an uummanni magaalaa Naqqamtee simannaa ho'aa akka taasisan maddeen ibsan. Warreen mana hidhaa wayyaanee keessaa ba'an barsiisaa yuunivarsiitii Hamboo kan ta'e Caalaa Dhiyeessaa, barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Rufaa'el Disaasaa, Lammaa Baay'ee, Dastaa Dinqaa hoogganaa liigii dargaggoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo, Caalaa Fiqaaduu miseensa poolisii federaalaa Booleerraa kan qabamee ture, Jaaldhaqqabaa Waariyoo fi kanneen hafan muraasa yeroof kan maqaan isaanii hin arganne ni jiru. Kanumatti dabaluun gabaasni sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo nu qaqqabee waa'ee qabsaa'aa bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa kan Jaaldhaqqabaa Waariyoo haga tokko kan nu qaqqabe keessaa qabsaa'aa bilisummaa Oromoo hangaftii Jaaldhaqqabaa Waariyoo falmataa kaayyoo fi akeeka qabsoo Oromoo irratti cichee fi itti ciccitee falmachaa ture maanguddoo waggaa 87 amajji 17 bara 2018 mana hidhaa Qeenxoorraa akka hiikaman dhageenye jirra. Ilmaan Oromoo marrii fi maatiin isaanii baga gammaddan jecha Jaaldhaqqabaa Waariyoo hayyuu fi qabsaa'aa buleessa ganamaa hanga galgalaatti qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa jiran maanguddoo waggaa 87 yommuu ta'an jaallan isaa kanneen akka Magarsaa Barii, Abboomaa Mitikkuu fi Jaal Gadaa Gammadaafaa waliin qabsoo kan eegale hanga har'aatti qabsoo bilisummaa Oromootti cichee qabatee jiraachuutu himama. Jaaldhaqqabaa Waariyoo sirnoota darban hunda keessatti hidhamaa dararamaa kan turan ijoollee hedduus qabsoo bilisummaa Oromootti du'aan kan dhaban qabsaa'aa kutataa fi murataa dhaloonni har'aa irraa barachuu qaban nama addaati. Umurii dheertuu laatee fi bilisummaa Oromoo nama arguu isaan haa taasisu jechuun maqaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin hawwii qabnuuf gamanumaan ibsina. Dhumarratti baha Oromiyaa godina Harargee lamaanitti qeerroo fi qaama hawaasaa garaa garaa adamsuu fi hidhuun akka malee ammaataa jiraachuun dhaga'ame. Yeroo ammaa kana waraanni wayyaanee Makalaakayaan humnaa fi lakkoofsaan guddaa ta'e godina Harargee aanota adda addaatti qubatanii akka jiran akkuma beekamu ta'e uummata hiraarsuu fi rakkisaa jiraachuun isaanii ibsamee jira. Magaalota akka Dirree Dhawaa magaalaa Harar irraa qeerroo fi sabboontota Oromoo hedduu akka hidhanii jiranii fi itti fufuun adamsanii ukkaamsuu irratti bobba'anii akka jiran odeessii gara sanaa arganne ifoomseera. Addatti immoo uummata gara daangaa jiran irratti kan xiyyeeffatanii dararaa jiran ta'uu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof maddeen keenya gabaasaniiru. Humna addaa isin keessa jiru himaa qawwee fi horiidhaan qaama isin gargaaraa jiru baasaa jechuudhaan uummata nagaa reebuu fi gooluun itti fufee akka jiru hubatameera. Itti dabaluudhaanis gabaasni qeerroo Oromoo keenyaa kan gabaasan bulchaa aanaa Faadis kan ta'e Yaaddessaa Ittaanaa kan jedhamu hidhanii dararaa kan jiran ta'uu nuuf himanii jiru. Nama kana hidhanii kan reebaa jiraniif icciitii beektu qabdaa himii jedhanii akka jiran barameera. Humni addaa aanaa fi gandoota aanaa kana keessatti argaman quba waan qabduuf kana yoo saaxilte malee sin gadhiifnu jedhanii doorsisaa akka jiran gabaasni sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo addeessee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloohertzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalabdii bilisummaa ture horii bulii jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Itti muka baay'ee jilli muka tokko. Itti muka baay'ee jilli muka tokko. Sanyi nama baay'ee garaan dhiiraa tokko si garaan dhiiraa tokko tonneen dhiiraa tokko tonneen dhiiraa tokko kallam miidhaan taanee maalum bu'aa buusa kallam miidhaan taanee maalum bu'aa buusa miilli garaa ofnaan garaan mataa ofnaan kaalaa nama buusaatti boolla nama buusa. Muranga muri sombo koto garra Muranga muri sombo koto garra Dula sabab duli dulam biya duli Forma dulum barra dina dulum barra Usa ele amte tenyu kirarapa Usa ele amte
seenyu dirra rafa akka diinu dirtee sanyii nu balleessu akka diinu dirtee gumaa eenyu qabaat gumaa eenyu qabaatti gumaa eenyu qabaatti gumaa eenyu qabaat Yesuun jiliinsuun jilsuus yaa Rabbi mucaa kenni Yesuun jiliinsuun jilsuus yaa bala dilmoo kenni Absaan koreen jilu dijaanii tutin jilu Almataanidhaan jilu murataanidhaan jilu yaa balaas mirga kenni yaa Rabbi mirga kenni yaa Rabbi mirga kenni Urriin gaala yoo martee gungummaa roobuusaati Urriin jillima martee gungummaa roobuusaati Haadhoon mana nu lollaan lammiin keetti nu dhaannaan Haadhoon mana nu lollaan lammiin keetti nu dhaannaan Tormi nu nyaachuusaati tormi nu nyaachuusaati tormi nu nyaachuusaati tormi nu nyaachuusaati Ya Allah tibada Robe balali mano Robe shalali mano Robe balali Ya Abu banda Robe nasini gini mano Robe nasini gini mano Robe nasini gini Agadi ganasa Robe nasini gini mano Robe nasini gini mano Robe nasini gini Entumenza bajagara lali chilli gugara lali amboja mariara Entumenza bajagara lali jamisa gugara lali amboja mariara Diga sabaku kiri lainara Diga baraka jiru lainara Diga sabaku ambolo lainara Diga baraka jiru lainara Entumenza bajagara lali tukka gubara lali beti gubara Entumenza bajagara lali tukka gubara lali beti gubara Iga sabaku kiri lainara Iga baraka jiru lainara Iga sabaku ambolo lainara Iga baraka jiru lainara Ya Allah tibada Robe balali mano Robe shalali mano Robe balali Ya Abu banda Robe nasini gini mano Robe nasini gini mano Robe nasini gini Agadi ganasa Robe nasini gini mano Robe nasini gini mano Robe nasini gini Bajagara lali ayo gubara lali karamulatara Antume si bajagara lali ayo gubara lali karamulatara Diga sabaku lainara Diga baraka lainara Diga sabaku lainara Diga sabaku lainara Kormi wanjodake, delete kormi wanjodake. Dina numar saya, mana one na dampi se kaze, riya pakoti na baate. Ke mati dunia tanjena, kaule bitane kalmane kumabana. Kalo jagate kora tuwali tana, kaule bitane kalmane kumabana. Irra deebuun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kun qophii addaa dhimma simannaa hidhamtoota Oromoo mandhalaatii lakkifaman ilaalchisuun qophii addaa isiniif dhiyeessina.
qophii kana qopheessuun kan isii waliin turu an michuu lammiiti akkasumas waayillaan koo jaalibsaa dhaabasaa qalbeessaa dangiyaa fi abdii bilisummaa biratti argamu. Egaa dhiyeenya kana mootummaan wayyaanee hidhamtoota siyaasaa hunda gadiin lakkisa jechuun sooshaal miidiyaa dhuunfatee akka jiru dhagaamee jira. Kanumarraa ka'uun hidhamtoota siyaasaa akka Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa dabalatee namoonni 909 lakkifamanii akka jiran odeeffannoon arganne jira. Mee wanti adeemaa jiru kun maal isinitti fakkaata? Jaal ibsaa dhaabasaarraan ka'a. Hayyee jaal michuu lammii egaa kaakuni akkuma beekamu ilmaan Oromoo cufatu gurraa qabaa. Akkasuma miidiyaan addunyaa kana cufti kan odeessaa jirudha. Wayyaaneen yookiin mootummaa wayyaanee shira mataa ishiitiif akkasumas tumsa sirna ishiitiif shira kana shirtee oomishtee gadaa baasuu malee kuni akka waliigalaatitti hidhamtoonni ilmaan Oromoodhaa sabboontonni qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa turan akkasumas mirga abbaa biyyummaa Oromootiif warri qabsoo geggeessaa turan mana diinaa keessatti ukkaaffamaa kan turan hiikamuu isaanii gammachuu ilmaan Oromooti jechuudha. Gammachuu cufa ilmaan Oromoo addunyaa kana irra jiranidha. Kuni waan guddaa nu gammachiisu akkasumas waan qaamaaf qorqalbii ilmaan Oromoo cimsu ta'uusaatirraa kan ka'e itti gammannachuudha. Qabsoo keenyas hanga tokko ni tarkaanfachiisa jedhee yaadaani kun. Kanumaa wal qabatee qabsaa'onni fi falmattoonni sabboontonni ilmaan Oromoodhaa mana diinaa keessatti rakkachaa turan yommuu ba'an kana ilmaan Oromoo bakkeewwan garaagaraatti argaman simannaa gochuufidhaan yeroo ammaa kanatti qabsaa'ota keenya cinaa dhaabbachaa jiran jechuudha. Akkuma dheengadda amajjii gaafa guyyaa 17 magaalaa Finfinnee keessatti simannaa hayyuu keenya Dr. Mararaa Guddinaatiif godhan hubannetti waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Qaama fi qorqalbii ilmaan Oromoo waan cibsuudha. Kun immoo maal ibsaa? Uummanni qorqalbii fi qaaman jabaate waan barbaade hunda hojjetee akka jijjiiramaa fi bilisummaa fidu namatti agarsiisa jechuudha. Waan baay'eetu jijjiiramaa jira. Akkuma arginu ilmaan Oromoo dheengadda kumaatamatti hidhamaa ture, kumaatamatti ajjeeffamaa ture, kumaatamatu biyyarraa godaanfamaa ture. Kanneen kana wal bira dhaabbachuudhaa fi wal jajjabeessuu irratti akkanan turre jechuudha. Wanni amma mul'achaa jiru kun firaaf waan guddaadha. Diinis akkasuma naasuu guddaa, sodaa guddaa, qabsoon uummata Oromoo akka jabaate, jijjiiramni guddaan akka dhufu, waan barbaanne guddaan akka dhufu nutti agarsiisa kun. Egaatu yaada baay'ee bal'aa nu kaastee dhuguma wanti beekamu mootummaa wayyaanee yeroo hundaa waan inni hojjetu uummataaf yaadee miti ofiif yaadee waan inni dalagu tokko haa ta'u malee uummataaf illee faayidaa qabaatee yeroo inni itti argamu ni jira. Mee gara qalbeessaa dhangaattiin darbaa hidhamtoonni siyaasaa hunda ni lakkisna jedhanii miidiyaa isaan irratti dubbataa turan. Mi'aati kanarratti hidhamtoonni siyaasaa dhuguma ni lakkifamu hundi isaanii ni lakkifamu jettee yaadda moo hidhamtoota siyaasaa akkamitti lakkifamaa jira? Isaan kana dhaggeeffattoota keenyaaf ifa nu taasisi. Ayyee jaalmichuu akkasuma jaallan koo bakka kanatti argamtan hundumtuu galata qabdu jecha akkasuma dhaggeeffattoota qophii kanaatiin nu faana jiraachuu isaaniitiif galanni isaanii bilisummaa ta'uun jedha. Egaa gara gaaffii keetti yoon tare hidhamaan siyaasaa Oromoo ni lakkifamu jedhee halaakaa ture mootummaa wayyaanee. Inni kun ammam dhugaadha isa jedhuu fi dhugaarra waan fagaatudha. Qaamni tokko qaama hidhee akkamitti lakkisaan illee gaaffii ka'uu qabudha. Hidhamaa siyaasaa sana kan hidhe eenyudha jechuutti si geessa. Hidhamaa siyaasaa naniika jedhee wayyaaneen dubbachaa ture ofuma isaatii hidhe. Ofuma hidhee immoo hidhamaan suni dogoggoraanii hidhame naniika gaafa jedhu siyaasa masaa ittiin furdifachuudhaaf malee gaaffii addunyaan isa gaafachaa jiru jara miliquudhaafidha malee yerootti wanti inni taasisu hundumtuu wantoota tooftaa siyaasaa isaatii ittiin immoo aangoo sanarra turuu danda'u hunda kan inni karoorsee bobbaasu. Keessatti iyyuu amma hidhamtoota siyaasaa bahe jedhamaa jira. Hidhamtoonni siyaasaa baafamaa jiran kun eenyu jennee yoo ilaalles kanneen baafamanitti baay'ee gammanna. Keessattuu kanneen akka Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee kanneen akka Dr. Rulfaa'eliin illee dabalatee isaan akkasii kun ba'uun isaanii gaariidha. Ta'us garuu hidhamtoonni siyaasaa isaanuma qofa. Gaaffiin Oromoo isaanuma kana qofarratti hundaa'ee ture. Gaaffii Oromoo isaan kana qofarratti kan xiyyeeffatu hin turre. Keessattiyyuu gaggeessitoonni KFO'tii fi miseensonni KFO hidhamuun hin turre kanneen karaa nagaa uummaticha keessa ta'anii qabsaa'aa jiranidha.
kanneen addatti baafamuu qabu dhee uummanni falmaa ture isaan kana qofatu hin taane guutummaatti uummanni Oromoo hidhamaa jiran kanneen dararamaa jiran baafamu kan jiru ture. Darbee caasaa adda bilisummaa Oromoo kanneen ta'an qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti kanneen hojii guddaa hojjechaa turan achi keessatti har'a dararamaa jiran isaan kana kanallee keessatti hambisee jira. Keessatti waraana bilisummaa Oromoo kanneen achi keessatti ukkaamsee jirullee kan baasaa jiru hin qabu. Addatti qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti hojii gurguddaa kan hojjechaa turan waraana bilisummaa Oromoo kanneen achi keessatti umurii isaanii dabarsaa jiran kanneen achi keessatti dulloomaa jiran baafamaniiru gaaffiin jedhu gaaffii ka'uu qabudha. Isaan kana ammoo uummanni beekuu dhiisuu danda'a. Isa kana gadi fageessinee ammallee wanti uummatatti hubachiisuu danda'u qabnu hidhamaan siyaasaa hin baane. Ammayyuu hin baane hidhamaa siyaasaa kan baasuu danda'u immoo qabsoo uummatichaatidha malee wayyaanee miti yoomiyyuu taanaan wayyaanee irraa hidhamaan siyaasaa ni ba'a jennee eeguu hin qabnu. Darbee amma wanti uummanni keenya eegaa jiru tokko jira innis immoo OPDO'n ganaa hidhamtoota siyaasaa keenya ni baasti jedhee wanta abdachaa jiru qaba. Kana jechuun diinarraa buddeena nan argadha jedhee eeggachuudha. Diinarraa buddeena argattu buddeen summii qabudha malee buddeen nagaamin keessattuu OPDO'n jaarmiyaa wayyaaneen gataatee jirtutti wayyaaneedha. Wayyaaneen erga hidhamtoota siyaasaa sana hin baafne OPDO'n wayyaanee hidhamtoota sana baasuu hin dandeessu. Yeroo kamiyyuu taanaan hidhamtoota siyaasaa keenya kan baasuu danda'u humna qabsoo, humna jaarmiyaa, humna tokkummaa keenyaatidha. Tokkummaan keenya walidhannoon keenya ijaaramni keenya ammallee gad yoo jabaate nutu baafata hidhamtoota siyaasaa malee diinni hidhamtoota siyaasaa keenya baasuu akka hin dandeenyettan hubadha. Hayyee ulfaat mee gara abdii bilisummaatti isin deebisa. Akkuma hordofaa turre hayyuu keenya Dr. Mararaa Guddinaa guyyaa dheengaddaatti qabanii magaalaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu hanga magaalaa Ambootti qophii cimaa taasifamee fi eegamaa turanii. Bakkoota kanattis haala adda ta'een simannaan taasifamee fi hayyuu keenya kanaa fi haala nama boonsoo fi haala diina rifaasis tokkootiin akka isaan simataman dhageenyees arginee jirra. Mee miirri Dr. Mararaa Guddinaa maal fakkaata? Miirri uummataa maal fakkaata sirriitti? Hayyee jaalmichu akkuma hundi keenya iyyuu miidiyaa garaagaraatiin hordofaa turretti Dr. Mararaan yeroo isaan mana hidhaa keessaa ba'anii gara maatii isaaniif uummata isaaniitti deebi'an uummanni bifa ho'aadhaan simannaa taasisaa fi ture. Asirratti wanti hubachuu qabnu Dr. Mararaas dabalatee uummanni Oromoo duriyyuu hidhamaa ture ammayyuu hidhamaa jira hidhamanii ba'uunis waanuma jiru. Fakkeenyaaf Dr. Mararaan kanaan dura yerootti hidhamee ba'aa ture inuma jira. Yeroo sana haga ammaa kana hin taane haga ammaa kana simannaan ho'aan amma kanaa kun hin taasifamnee fi maaliif jennaan haala rakkisaa keessa yeroo jiru sana keessatti uummanni utuma keessaatillee quuqama qabu akka itti ba'eellee simatu dhabee rakkataatee ture. Amma garuu qabsoon uummata keenya daran dabaluudhaan jaalala hooggantoota kanaaf qabu jaalala namoota gurguddoo kanaaf qabu agarsiisuudhaaf yeroo isaan ba'anii bifa garaagaraatiin uffata suuraa Dr. Mararaa qabu uffatanii yeroo isaan simatan konkolaataa gurguddaadhaan konkolaataa manaa namoonni gurguddoon yeroo isaan ba'anii simatan argina. Kun qabsoon uummata Oromoo bakka kana ga'eera. Gara fuulduraatti milkiin guddaan akka jiru namatti agarsiisa. Miira isaanii kan jette sanaafi Dr. Mararaan yeroo ani suuraa kana argaa turretti akka viidiyoo garaagaraa ilaalaa turetti bo'aati kan isaan turan. Maaliif jennaan dhuguma nama boosisa. Uummanni ammi kanaa kun ba'ee bakka jiru ba'ee simachuunsaa imaanaa guddaatti kennuudha. Imaanaa guddaa amma kana baachuun ulfaataa waan ta'eef nama boosisa. Uummannis immoo miirri uummataa jaalala Dr. kanaaf qabu agarsiisaniiru. Jaalala qaban kanaafis immoo hojii gurguddaa akka hojjechuu danda'u itti himaniiru. Kanaaf diinni kanaan naasuu guddaa keessa gala jedhamee eegama. Diinni keenya gaa waan baay'eedha kan inni nurra barbaadaa oolu yeroo hundaa inni quba qabna. Amma garuu qabsoo uummata kanaa yoomiyyuu duubatti deebisuu akka hin danda'amne qabsoo uummata kanaa laaffisuunis akka hin danda'amne kanatu hubatama miira uummataaf miira Dr. Mararaa faarra. Atis baay'ee na ulfaadhu yaada bareedaa fi yaada bilchaataa naa kaasaa jirtu jaallan. Egaa akkuma beekamu bakkoota garaagaraatti hidhamtoonni siyaasaa ba'anii godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraan deemaa jiran quba qabnaa. Guyyaa kaleessaa gara galgalaa magaalaa Naqqamtee keessa Dr. Rufaa'el Disaasaaf haala adda ta'een magaalaa guutiitii hanga magaalaa Naqqamtee uummanni yaa'eetu tokko nafiin abbootiin qabeenyaa konkolaataan magaalaa tokkotu nafiin simannaan taasifamee fi ture. Egaa simannaa sanarratti dhaadannoon garaagaraa akka ta'aa ture. Dhaadannoo sanarraa immoo waan hedduu akka hubachuu dandeenya. Namni uummataaf waan gaarii hojjetu tokko uummata biratti akka adda bilisummaa Oromootti ilaalama. Diina birattis namni uummata Oromoof waan qabatama hojjetu tokko waan gaarii hojjetu tokko diinnis abaawoodha yookiin adda bilisummaa Oromoodha jedhee hidha. Mee akka waliigalaatti jaal ibsaa dhaabasa
taateen amma ta'aa jiru kun uummata maal barsiisaa diinammoo maal barsiisuu danda'a simannaan guyyaa kaleessaa magaalaa Naqqamteetti ta'e akkuma bakkoota garaagaraa teenye hordofaa turreetti maal sitti fakkaata asumaan gabaabsiisu. Hayyee jaalmichuu kuni egaa akkuma beekamu daandii qabsoon bilisummaa Oromoo daandii sirrii fi qajeelaa uummanni Oromoo guutuun barbaadu miira uummata Oromoo keessa kan jiru jaalalaa fi kabajaa uummata Oromoo keessatti kan qabu qabsoon adda bilisummaa Oromoo geggeessu kan sirrii ta'uusaa akkasumas gara xumuraatti yookiin gara bilisummaatti kan nu geessu ta'uusaa agarsiisa. Maaliif ilmaan Oromoo guutummaatti addunyaa kanarra jiran kan bilisummaa wareegaman kumaatamatu jira kan bilisummaa fedhamaa dararamaa miidhamaa beelaa dhoobachaa jiran kumaatamatu jira akkasumas fundurattis aarsa fi wareegama bilisummaa nama gaafattu baasuudhaaf warri qophaa'an jiraachuu isaa nu agarsiisa jechuudha kun akkuma sooshaal miidiyaa yookiin immoo sabamilee garaagaraa irraa argaa turretti Facebook fi miidiyaawwan garaagaraati irraa argaa turretti simannaan qabsaa'otaa fi sabboontota bilisummaa Oromootiif warra miidhamni dararri manni hidhaa adda addaa irratti raawwatameef godhamaa jiru kuni walumaa gala ciminaa fi bilchinni qabsoo Oromoodha bakka gahuu akka gahaa jiru akka gahuu danda'u abdiin egereen uummata Oromoo gara funduraa ifaa fi taliilaa akka ta'e nutti agarsiisa. Uummanni Oromoo yeroo har'aatitti wal bira dhaabbachuu irratti wal gargaaruu irratti walii dhukkubsachuu irratti walii gammaduu irratti waan qabuu fi waan danda'u wal tumsuu irratti cimee akka argamu namatti agarsiisa jechuudha kun. Walumaa gala humnaa fi hamilee qabsoo bilisummaa Oromoo fi abbaa biyyummaa Oromoo waan mirkaneessuudha jechuudha kun. Akkasumas diina abdii kutachiisa kun. Uummanni Oromoo akka waan barbaadu argatu malee dhaabbachuu hin dandeenye akka duuba deebi'uu hin dandeenye agarsiisa. Gaheen uummata Oromoo biyya kana keessatti qabu maal akka ta'e itti agarsiisa jechuudha. Humna Oromootti itti agarsiisa. Hamilee Oromootti itti agarsiisa. Abdii Oromootti itti agarsiisa. Kanaaf walumaa gala uummanni Oromoo bilisummaa akka barbaadu bilisummaa barbaadu kana immoo argachuu akka qabu waan ifaa bilisatti nutti mul'isuudha. Hayyee jaallan koo yaada bareedaa fi yaada bilchaataa dhaggeeffattoota keenyaaf kaastaniittu ulfaadhaan jedha akkuma nuti bakka garaagaraatti hordofaa turre uummanni Oromoo falmattoota haqaa mana hidhaatti dararamaa turan bakkee garaagaraatti simannaa ho'a haala adda ta'een haala diina rifaasisuutiin geggeessaa turanii gara Arsii qabsaa beekamaa maanguddoo biyyaa obbo Dhaqqabaa Waariyyoo fillee simannaan jabaan akka taasifame quba qabna magaalaa Naqqamteetti Dr. Rufaa'el Disaasaaf haala adda ta'een geggeeffame magaalaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu fi magaalaa Ambootti Dr. Mararaa Guddinaaf haala adda ta'een haala diina naasisuun simannaan taasifameera tarii mootummaa wayyaaneegaa namoota akkasii kana gaafa gadhiistu uummata Oromoo qabsoo isaarraa gara duubaatti deebisuuf yaaddes ta'uu ni mala haa ta'u malee uummanni Oromoo ammallee gaafa gootota kana simatan mootummaa wayyaaniin barbaannu wayyaanii chaw jedhanillee bakka garaagaraatti hayyoota kan akka isaan simataa turan argaa turre egaa marii keenya haala yeroorraa kan ka'een asumarratti goolamneerraa haala wal fakkaatuun marii wal fakkaatuun gara fuulduraatti immoo maaltu ta'a hidhamtoota siyaasaa akkamiitu gadhiifama kan jedhuu fi maaltu akka ta'u qabanne isin dhiyyaanna hangasittuu nagaan tura injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Barna mejeru kaki kumare kumare mani kini dama abana duwe kumara ilmi duwe sabatu kumabata abana duwe kumara ilmi duwe sabatu kumabata kanu jagate kumani dama kowe bitane kumane kumabata abana duwe kumara ilmi duwe sabatu kumabata abana duwe kumabata ilmi duwe sabatu kumabata Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.